Maal jetta? Maal jette zala? Aku masa kau sama ni. Ay bal mana gimana kayak itu kana? Isan jadi aku. Aku mama lu jatuh amma koi malu fi bal itu ya romara yo jin kaf dah moi. Ashama arkafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ordoftoota obsaan boodatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo dhiifaman isiniin jedhaa isin jalaa baduu kiyyaa fi baay'ee balee jira viidiyoo gadi lakkisaa hin jiru isiniin jedhaa xiqqooshii boota mijataa hin jiru viidiyoo waraabuuf naaf mijatu isiniin jedhaa kanaaf badee isiniin jedhaa akkam jirtu fayyaa keessanii obsee maaliif biyya geessee baddee minaamin jettanii warreen nagaa fattanii galatoomaan isiniin jedha xiqqooshii haala mijataa keessa hin jiru bakkeen viidiyootti waraaban mijataa miti kanumaaf hin badeen isiniin jedha inna sirrattuun immoo stop you inna kanaaf xiqqooshii botaatu mijataa miti kanaaf hin badin malee waa biraatu miti nagaa kiyya galata waaqayyoo maatiin kiyyas biyyi keessanis hundumtiyyuu nagaadhaan isiniin jedha inna tokkoffaa immoo wanti isiniin jechuu barbaadu leensaaf mul'unaa faamilii biraan nagaa viidiyoo kana share godhaati like subscribe gochuun mun dagatinaan isiniin jedha maaliif hojjettan leensaa afaan hojjechuun barbaada ijoolleen amboo keessaa yuutuubara ta'an kan beekte yoo jiraatan lakkoofsa bilbila isaanii naa kennaa isaan faana dalaguun barbaadan isiniin jedha maaliif namni keenya namni Oromoo maaliif akka ta'e wal guddisuun barbaadu dhugaa rabbi qawwusaa kaatee guddachuudhaaf wanti ta'a malee wal guddisuun barbaaduun isiniin jedha amma fakkeenyaaf ijoollee warra Amaaraa ijoolleen biyya garaagaraa keessaa galanii wal barbaadanii wal biratti warreen dandeettii qaban dandeettii isaanii walii qoodaniidhaan kan waliin hojjetanii isin keenya lakkoofsuun bilbilaalee waliif hin kennitu dhumtuu waan kun maaliif akka ta'e beeku dhugaa rabbi biyya keessatti immoo viidiyoo hojjechuu yaaddu garuu hojjechuu dandeessu nama qabaachuun immoo barbaachisa maaliif kophaa keessanii nama dabbara ID argachuu hin dandeessanii waan irratti daladdanii yoo lama ta'anii namni lama ta'ee immoo yaada garaagaraa walitti fidee yoo wal qoode nama barsiisuu danda'a namni sirraa barachuu danda'a kanaaf jecha namni yuutuubara amboo keessa kan jiraatan beekta yoo ta'e ani eenyu faana iyyuu maan ta'in hojjechuudhaaf qophiidhaan isiniin jira tokkoffaa immoo leensaa mul'umaa viidiyoon kiyya si bira ga'eera taanaan leensaa safara tiyyiftuun jira na fakkaata alumarrattiin innaa si faana viidiyoo dalaguun barbaada yoo fedhii nama faana viidiyoo hojjechuu barbaada ta'e keessaan na dubbisii lakkoofsa bilbila kiyyaa siif maxxansa jalatti na gaafadhuuni isiniin jedha warreen kaanis immoo amboo akkamii minaaminaan jechaa turtanii amboo yaa xiqqoo shirrooba malee das nama jedha waan jedhuun isiniin jedha tokkoffaa warreen amboo safara isaan beeku garuu waa'een lafaa minaaminii na gaafachaa turtan viidiyoo jalatti jechuudha lafti akkamiidha minaaminaan jechaa turtanii waa'ee lafaa gamma ala baay'inaan alan babba waan ta'eef yeroo wanti ta'een gaafadhe isinitti himuu danda'an isiniin jedha kanaaf immoo ani immoo hin badu nan deebi akka duraatti viidiyoo nan hojjedha xiqqooshii hin beektu yaadaan faamilii bira hin jiru obbolaa kiyya bira hin jiru kophaa kiyya immoo hojjechuun viidiyoo na dabbari kanaaf hin badee malee nagaa kiyyaan isiniin jedha warreen isinii galeera wabii amboo warreen kaaniis jedhee yaada isinii gaggaleerra nutti fakkaata maaliif akkam badee kanaaf isiniin jedha akka duraatti deebi'een dhufaan viidiyoo nan hojjedha jechuudha diraamaas waan hunduma baacoo garaagaraas waan hundayyuu ijoollee faana yoo walitti dhidhaadha magaa beektuu nama faana daftee walitti dhidhaachuun xiqqooshii ulfaata waan ta'eef yeroo ijoollee faana walitti dhidhaadhe qoosaa garaagaraa waan fataa isin godhu isinii dhiyeessuu hin danda'a kanaaf hin baduun isiniin jedha kottu na bira mucayyoon tokko immoo baay'een isin jaaladha warreen biyya laata isin diiyaaspooraa warri taata warri dhiiraa yoo na xabbasuu barbaadanii aloo jedhaa isiniin jechaa jirti innaa kanaaf akkasii isiniin jedhaa dhugaa dubbachuuti baay'ee isin yaadee jira kiristoos liivii seenuu immoo bilbili kiyya naaf eeyyamaan jiru bilbilli inni kun bilbilli obsi amboo naaf eeyyamaan jiru liivii seenuu jechuudha liivii nan seena garuu olda isin kanaa ta'uu hin dandeenye abbee miidiyaan immoo abbee yuutuubiin immoo bilbilli sabbaayee akka ta'e waan ta'eef isin dubbisuu albayee isin faana haasa'uu baay'een barbaadan ture garuu
argachuun dandeenyeen isiniin jedha. Bilbila kiyya tokko sirreeffadhee niibii sifaana haasa'uu danda'a. Dhiifamaan isiniin jedha viidiyoo addaan citeef dhiifama gahaa beektu Itoophiyaa keessatti balbala cufatanii taa'uuf ibsaan keenyaniifu akkuma beektan immoo iddoo baatan immoo dagatiin achitti girgiddaan isa isinittiifu gibbii keessan jira waan ta'eef kanaaf viidiyoo addaan kuteen isiniin jedha. Inni wanta biraa immoo bakka maal akkana hojjedhu kana booddee fataa'een viidiyoo isinii waraabaa uffatanii miicuu waan hundayyuu nan hojjedhu jechuudha. Nama biraas immoo yoo arguu barbaadan immoo babarreessaan isiniin jedha. Yaani pushuu bilkoon. Innaan akkasiidhaan isiniin jedha dhugaa dubbachuu fi biyyatti galanii viidiyoo waraaba jechuun amma tokko viidiyoo waan hojjettuun jira. Waan bakka jiramti nama sin barbaachisa nama dandeettii qabu gonka mustahil qophaa keessan hojjechuu hin dandeessa. Nama dandeettii qabu sin barbaachisa jechuudha. Kanaaf yaa obbolaa dandeettii qaba yoo qabaatanii akkuma yeroon jalqabanii dhufee sana viidiyoo dalagaa ture hojjechuu dandeessu. Garuu iddoo tokko immoo maatiirraa immoo jijjiirratanii yoo jiraattan immoo xiqqoo shamma nama gibbii keessaa faana wal bartanitti viidiyoo qophaa keessatti teessanii waraabuun wantoonni garaagaraa xiqqoo wanti nama ta'a. Kanaaf anis immoo kana booddee nan deebi'aa ijoollee xixiqqoo osoo barbaadan gurguddaa osoo barbaadan isinii fidee dhufaan isiniin jedha. Bakka har'aa faayidiin kiyya kanumadha waan baay'eetu jira garuu wanti irratti haasa'uu barbaadu mata duree keessa butuun barbaadu. Innaa hin bannee jira nan deebi'aan isiniin jedha maaf baddee namni warri jettanii kanaaf isiniin jaaladha isiniin kabajaa subscribe like share gochuun dagatiinaa isiniin jedha. Galisoomaa nagaa fi ayyaanni waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyoo immoo akkuma nagaadhaan nagashu maatii kiyya biraan nagaye nagaadhaan isin agarsiisu maatii keessan hunda biraanuyyuu hunduma isaayyuu waan Itoophiyaa keessa jirus rabbi fidee isin agarsiisuu isiniin jedha. Turtii gaarii eebbifama. يعني بتشوفوا محل بنقعد كله بيقعد عنده شغل عند واحد عم تسرقي منه وبتعمل سوشيال ميديا يعني تعرفوا انتوا ايه محل يعني بننايش شفتها شو عم تعملوا هونيك واحد عم بتناد عم تكسل هون تيب يعني شوفوها منيح ايوه 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 ورينا فتى جلبي فتى ميتي بربادان لا لا اي ارجيتو يعني هناك ها داندي سكان جماعة رفتا جتوني غرابة ديجات أكنا بي من أمبو كيسا من غدي غوسو جدا مران سنين جدا ورين على توت أمبو تاتاني أمبو تميلالا داوت أمبو سنين جدا بادية داوت داني سنين جدا lensa baay'ee namatti tola jechuudha. Lensa baay'ee namatti tola. Akka isiniin jedha. Okay. Akkana fakkaataan isiniin jedha laguma gamaadha kun. Argitu baadiyyaa. Namni tabba Oromiyaa ilaaluu barbaadanii kana fakkaatu. Daandicha si gadi muka fayyadamu dheere Ispaartiin kana jamaa dandeessa tariin laala eebbeen kun bokkanaa dhagola karaa irratti ni tumeeti. Amboo lafa galgalaa.
rooba yoo na kana. Wayi gisee zaatee. Gaaffitti gaafachaa jira. Maal gaafatta? Maaliif rooba yoo na kana? Abbaa isaa. Naa gidee. Abbaa isaati. Kamiin egaa. Achi. Waraabaan jiru ta'e. Amma gaa. Mana eeggalee. Eega. Jama bokkaan gobe nu gobe. Ani garuu sinumaaf jechaan xaaraa jiru sin agarsiisuuf ni Tullu maalii ama baatu? Eessa? Tulluun eessa? Daandiin biyya keessatti daandiin mukaa gachuu gatiin